Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Har'a guyyaan muddee 31 bara 2014 dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya xumuraa bara 2014 jala bultii bara 2015ti. Baga jala bultii bara 2015tiin isin ga'e. Har'a qophii tokko qofaa qabna. Gaaffii fi deebii raadiyoon sagalee Oromoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin taasise kutaa xumuraa isiniif dhiyeessina. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Aan kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Baga jala bultii bara 2015 isin ga'e dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnuun isin dhageessisaa an dhaabasaa waqjiraati. Sochii waraanaaf siyaasaatti dabalee roorroo uummata Oromoo irra ga'aa jiru hubachiisuu irratti tattaaffiin gama dippiloomaasiin godhame kan jajjabeessu ta'uu adda bilisummaa Oromoo hubachiise. Dhaamsa bara haaraa keessatti adda bilisummaa Oromoo akka ibsetti sochii dippiloomaasiitiin ajjeechaa barattoota Oromoof lammiilee Oromoo irratti raawwatame addunyaatti beeksisuu irratti hojiin karaa uummata Oromoo biyyoota alaa keessumaa hojjetame olaanaa ta'uu hubachiise. Uummati keenya tokkummaa isaa jabeeffatee sagalee uummata isaa dhageessisuu irratti hojii dansaa hojjeteera kan jedhe adda bilisummaa Oromoo kunis jabaatee gara fuulduraatti itti fufuu qaba jedheera. Lafti Oromoo seeraan alatti saamamee alagaaf qoodama uummanni Oromoo immoo hiyyummaa keessatti ba'uun hin laaffanneef jedha adda bilisummaa Oromoo. Lammiileen Oromoo Oromummaa isaaniif yaada kan mootummaa ala qabaachuu isaanii qofaatiin adamsamaa fi hidhamaa jiru kan jedhe adda bilisummaa Oromoo lakkoofsi hidhamtoota Oromoos impaayera Itoophiyaa keessaa sadarkaa olaanaatti kan argamudha jedheera. Har'a uummanni Oromoo cunqursaa baroota dheeraarra ture ofirraa jigsuuf qabsoo isaa finiinsa akka jiru hubatamaadha kan jedhe adda bilisummaa Oromoo fincila uummataa kana dhaamsuuf diinni qabeenya hedduu irratti dhangalaasee socho'aa akka jirullee eeree jira. Shira diinaa kana fashalsuun qabsoo bilisummaa Oromoo rarraga bilisummaa Oromoon ga'uuf waggaa haaraa kana jabinaa fi murannoon hojjechuun dirqama qabsaa'otaa fi lammiilee hundaa ta'uu adda bilisummaa Oromoo dabalee hubachiiseera. Akka kanaanis kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo mararfatan marti adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoof sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas jaarmiyaa dargaggootaa yookaan qeerroof ilaalcha addaa kennuun caalatti jabeessuu irratti bobba'uun hojjetamuun dirqama ulfaataa nu eeggatudha jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa afaaniin malee gochaa walqixxummaa sabootaatti hin amanu jedhame. Addatti immoo Oromoo siyaas dinagdeen acuucaa fedhiif dantaa uummata Tigraay immoo eegsisaa jira jedhan miseensa caffee Itoophiyaa kan turan adde Saaliyaa Abbaanagaa. Oromoo hidhuu ajjeesuu fi saamuun waan daangaa dhabeef mootummaa adda waa'ooyii wajjin hojjechuu lagadhee biyyaa ba'e jedhu adde Saaliyaan. Bal'ina oduu kanaaf Dassuu Duulaa. Bara 2010 godina Jimmaa aanaa Qarsaa bakka bu'anii miseensa caffee biyyoolessaa akka turan adde Saaliyaa Abbaanagaa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti mootummaan Itoophiyaa ta'e jedhee karaa basaastota isaa uummata Oromoo arrabse ijoollee Oromoo immoo isin abaawoodhaa jeequmsa kaaftanii jechuudhaan hidhaa fi barumsarraa ari'aa turuusaa waan hin beekudha jedhan. Yuunivarsiitii Jimmaa irratti barreeffama adda addaa ilmaan Oromoo ta'ee uummata Oromoo gadi qabu barreessanii maxxansu dudduubbeerra dhaabatanii namoonni akka jarri balaa sanatti galanii waan adda addaatti galanii akka jarri fincilaa adda addaa kaasan akka jarri rakkoo adda addaa uumanu taasifamee haalli jarri mana barumsaarraa guutumaan guutuutti mana barumsaarraa haalli jarri illee itti ari'amee jira. Abaawoodha kan akkas godhu namoota kaayyoo jaraa siyaasaa jaraa deemsisuudhaaf as keessa galanii jeequmsa kaasuudhaaf adeemanu kan akkas godhuudha kan inni jedhamu. Garuu dhugaan lafa jiru haala barattoota Oromoo dirree barumsaarraa qulqulleessuudhaaf haalatti deemamu. Mootummaan Addawaawii walqixxummaa sabaaf hin dhaabbadhe haa jedhu malee addatti Oromoo irratti xiyyeeffate siyaasa dinagdee fi tajaajila hawaasummaatiin ala isa taasisaa jiras jedhan. Oromoonni naannoo hidhaa laga Gibee tokkoffaa jiran qeerraa humnaan buqqifamanii busaatiin maatiin guutuu kan dhumanis hedduudha jedhan. Naannoo Bulbul Siibaa piroojeektii Gibee tokkoffaa naannoo Dannabaarra jiruun Sokorruurra jiru irratti naannoo sanarraa uummata baay'ee kumaatamaan lakkaa'antuyyuu sababa piroojeektii sana buqqaanii dhufanii aanaa sana keessatti qubatanii jiru. Namoonni sun fidamanii gaachirratti qubatanii jimlaadhaan kan jarri dhumetu jira jechuudha. Sanyiidhaallee namni tokko qetuun hafin jechuudha. Haala wal fakkaatuun Horroo Guduruutti naannoo hidhaa laga Fincaa Amartii Nashee uummanni jirus iyyanni isaanii dhageettii dhabee yeroo ammaa kanatti busaa fi mixiitiin miidhamaa jiru jedhanis. Namoonni naannoo hidha
sanaatii kaan bakka ilma namaa ta'u irratti miti jechuudha kan inni qoratamee dhaqee manni irratti ijaaramee fi naannoo rirmaatiif naannoo busaadhaan baay'ee hubamaa ta'e jechuudha. Uummanni naannoo sana jiru yeroo sanatti baay'ee kan falmaa ture ta'uu isaati. Kanaaf falli tokkichi jiru keessaa fi alaan Oromoon gamtaadhaan mootummaa Itoophiyaa irratti fincilee bilisoomuu qaba jechuudhaan dhaamani. Rakkoo uummata Oromoo hiikuudhaaf afaan tokko ta'ee deemuu qaba waan jedhuudhaan kana dabarsuun barbaada jechuudhaan. Amaanaa uummataa baannee tarii garaa keenyaaf teessoo keenya dheebuu qofa hin qabnu. Uummata kanaaf hojjechuu qabna. Uummata kanaaf qabsaa'uu danda'uu qabna. Ilmaan keenyatu nu gaafate jechuudha. Seenaa keenya keessatti uummata Oromootiif maal hojjettee dabarfattee seedutu seenaan nu gaafatiniin dura uummata kanaaf harka ol qabannee hojjechuu qabna. Qabsaa'uu qabna. Garaa keenyaaf qofa buluu hin qabnu. Dhaamsa jedhuudha kanan dabarsuu barbaadu. Oduu gama biraatiin Itoophiyaan rokkeettii gara samiitti furguggifamu tolchaa akka jirtu ibsame. Maddi oduu Waaltaa jedhamu akka beeksisetti hojiin rokkeettii gara samiitti kiiloomeetira 30 furguggifamu kun Tigraay keessatti yeroo ammaa hojjetamaa jira. Piroojeektiin Mallas Aerospace jedhamu kun birrii miiliyoona 47 hojjetamaa akka jiru himameera. Akka maddi oduu kun ibsetti hojii kanarratti ogeessoti 60 ta'an halkaniif guyyaa faraqaadhaan wal jijjiiranii hojjechaa jiru. Hojii isaa keessattis humni qilleensa Itoophiyaa Masfiin Injiinaringii fi warshaan simmintoo Masoobo sadarkaa olaanaatti hirmaatanii akka jiran beekameera. Itoophiyaan biyyoota ollaa wajjin qunnamtiin qabdu cimaa akka jiru ministeerri dhimma alaa har'a beeksise. Oduu himaan ministeerichaa Ambaasaadar Diinaa Muftii har'a gaazexeessitootaaf akka himanitti walitti dhufeenyi Itoophiyaan biyyoota garaa garaa wajjin qabdu yeroorraa gara yerootti cimaa jira. Tibbana Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni daawwannaa guyyoota sadiif Itoophiyaatti imaluunis qunnamtiin Itoophiyaan biyyoota ollaa wajjin qabdu cimuusaa agarsiisaa jedha ambaasaadarichi. Itoophiyaa fi Ugaandaan waliigaltee waliin hojjechuuf waliif mallatteessanii akka jiran oduun achirraa ba'aa jiru ni ibsa. Jeequmsa Sudaan kibbaatti furmaata argamsiisuuf Ugaandaan ijjannoo Itoophiyaa qabdii jedhu warri Itoophiyaa. Haa ta'uti Itoophiyaan sodaa karaa Ugaandaan qabdu furachuuf hojii sossobbina dippiloomaasiif gara Ugaandaatti marmaaraa baatee jedhu maddeen xiinxalanii oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii fi waliin nagaan nu tura. Biya gocha kumantama Olka us gachisus abjun kiya suma Abdinko hawinko sumagal mikiya Siobsu nadibe biya Oromia 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 Biya bakoti gamachungo iru Amasi arguti Oromia, Oromia Wanin tahe chofa sidabun nagode Biya biya dake namumma ko dabe Ambangal lalame dabe hakakiya Boboyan jirada pagoti si hawa Oromia, Oromia Bakoti gamachungo ero amasi arguti Oromia Oromia yo sira turele karanis pagatu simale kan bira lubun kiya himpetu naannawa amma biyya kennaa sanii fakkeenyaa fi Ijiptii fi Itoophiyaa jidduu waa'ee bishaan Abbayyaa irratti waldhabbiin hin jira. Itoophiyaa fi Sudaaniin waa walii mallatteessuun hin jira. Gara Keenyaa kanallee dhaqanii walgeettii yeroo adda addaan godhanii Alshabaab Keenyaan rakkoo qabanii. Haalli amma naannawa sanitti dhalatu dhiyoo sana immoo xayyaarri wayii Itoophiyaa irraa warri qabatanii Eertiraa seenantu jira jedhanii. Haalli amma naannawa san jiru akka waa lolli wayii jiruufa akka waa biyyittii lamaa wal dhabdee jidduutti warri biraa miidhamu yookaan immoo fayyadamuufaa jira. Haala amma naannawa san deemaa kana keessatti addi bilisummaa Oromoo miidhaa maaltu irra gayaa faayidaa maal argatallee haala amma naannawa sanitti deemaa jirra. Walumaa gala sagaltamii tokkooti asitti haalli naannoo gaafa asitti
Afrikaa hedduu jijjiirame. Kun immoo haala addunyaa kaampii lama diigamuu irratti walitti hidhataadha. Yeroo sanatti ibsuuti kaampii dhihaati bahaa jedhamee gaafa duraan ture. Sanatti hidhatee immoo naannoon gaafa Afrikaas bifa mataasaa ka waraanaa fi ka siyaasaa haala mataasaa qaba ture. Sana dura mootummaa Sudaanii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu yeroo dheeraa wal dhabdee guddaatu jira. Wal dhabdee kanarratti hirkatuudhaan mormitoonni hedduu fayyadamanii bilisummaa Oromoo dabalatee waan murtaa'aa ta'u malee Eertiraaliyaa dabalatee TPLF adda bilisummaa uummata Tigraay dabalatee akkasumas kanneen Somaaliyaa irraa fayyadaman ni jiru. Kana ture jira. 91 kanatu diigame naannoo gaafa Afrikaa biyyooti jiran jijjiiram hedduu agarsiisanii haala qabsoo Oromootii fi baay'ee rakkisaa keessa seenanii jijjiirama isaan agarsiisan keessaa mootummaan Somaaliyaa ni diigame. Mootummaan Sudaan rakkina dhibdee poolitikaa walxaxaa fi lola gartuu adda addaa keessa baafachuun irraa argallee hin baane. Seensa keessaa mootummaa Eritiriyaa fi mootummaa Itoophiyaa gidduu lola dhalate. Lolli kun har'a hariiroon gidduu isaanii nagaan hin jiru, lolli hin jiru akkasitti jedhanii rakkinni daangaa ka addunyaan murteessisuun Itoophiyaan hojii hiikuu diddee akkasumas fuudhamee jira. Kuni biyyoota lamaan gidduu waraana kumaan lakkaa'amu adda waraana irratti waggooti 12, 13, 14 wal dura dhaabee akkasumatti jira kuni kana. Kanaati kuni walxaxaa keessee qabsoon uummata Oromoo biyya kamirrattuu hirkachuudhaaf rakkina seenee mootummoonni mataa isaanii rakkina mataa isaanii ka biyya isaanii qabaachuu irraati kaka'ee sanarraa ka'anii mootummoonni kun hundi isaanii rakkina mataa qabaachuu irraa akka tokkotti warri rakkina kana irra aanuudhaaf walitti hirkatan jiru. Fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Sudaan yoo fudhanne mootummaan Sudaan rakkina walxaxaa Filfiiniin jedhe qaba. Biyyi raayyuu qixxeessaa Sudaan uumamteetti. Rakkinni Daarfuur jira. Rakkinni SPLNO jedhee Bluu Naayilii fi warra kan qabatee gola mootummaa Sudaan irra gaggeessantu jira. Kuni kan mootummaa Sudaan. Mootummaan Itoophiyaa rakkina waraanaa fi rakkina siyaasaa walxaxaa bilisummaa uummata Oromoo wajjin uummata Ogaadee wajjin uummata Beenishaangul wajjin kana walxaxaa qaba. Kuni mootummaan Sudaanii fi mootummaan Itoophiyaa hagamuu istirateejiidhaan waliin fudhachuu baatanillee mormitoota akka walirratti hin gargaarree akka isaan walirratti hirkatan godhe kuni rakkina qabsoo Oromoo mudateedha jechuudha. Sudaan akkam fayyadamu. Somaaliyaan diigamte akka fayyadamu. Haa ta'uuti deemsa akkasirratti walitti hirkatuutiin rakkina keessa isaanii furuu hin dandeenye. Rakkinni keessa isaanii itti hammaataa itti bal'ataa deeme akkasitti mul'ata jechuudha. Inni kun akka tokkotti rakkinni mootummaa Itoophiyaa caalaatti bal'ataa fi walxaxaa ollaa isaarraallee faayidaa inni argatu xiqqaataa deemuun faayidaa tokko jechuudha uummata Oromoo. Qabsoo bilisummaa Oromooti. Sudaaniin fayyadamee qabsoo bilisummaa Oromoo mohuu sana miidhuu sanatti nurraa xiqqaataa deema. Darbee waan Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu dhaqee deemee kanaan duras yeroo lolaas yeroo chaartara seenne fuuldurra keenyas rakkinni kun ka Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu haa ta'u malee yookaan nu fayyaduudhaan yookaan nu miidhuudhaan nu biraa hinaaf. Isa kana dantaan keenya eessa jira yoo jenne dantaan keenya mootummaa humna waraanaa fi humna qawweedhaan nu miidhee nu irra jiru kana ka miidhu nu gargaara. Yeroodhaaf illee isa miidhuun mataan isaayyuu nu gargaara. Kana jechuun Eertiraa bira dhaabbannee mootummaa Itoophiyaa lollaysiisee kana jechuun isaan gidduutti lolli dhalate osoo nu miidhin nuti faayidaa akkaataatti argannutti irratti qophaa'uu qaba. Kana jechuun maal jechuun mootummaan Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti loluu keessatti uummati Oromoo gurmeessee moobilaayiz godhee lolaa fi dargaggoota guurratee itti loluu keessatti faayidaa guddaa argateera mootummaan Itoophiyaa kanaan dura. Ammaan booda Oromoon Itoophiyaadhaa fi lolee Eertiraa waliin dhaabbatee lolee deebii nama tokko dhangala'uu qabu. Qabsoo isaatiif hiriiruu qaba. Mootummaa Itoophiyaa jalatti hiriiree Eertiraas haa ta'u
Somaaliyaa ta'u Sudaan lolu dhaabbatuu qaba. Kana uummati Oromoo laftii walii dabaltuu qaba. Lammata ilmaan Oromoo mootummaa Itoophiyaa jalatti qawwee qabatanii hiriiranii jiranii kanaan dura yeroo darbii waggaa ofii Haayile Sillaasee waggaa 30 guutuu Eertiraa keessatti lafeen isaanii fi dhiigi isaanii kumaatamaan fakkeessu. Faayidaa Oromoon irraa matamataan isaa ta'u akka sabaatti argatu hin sanarraati. Miidhama mootummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaadhaaf hiriiree asitti umurraatii kaa'ate. Kanaaf ilmaan Oromoo kanneen waraana Itoophiyaa keessa jiran isa kana akka fakkeenya guddaatti fudhatanii yeroo Eertiraa fi Itoophiyaan dhiyoo kana wayyaaniin lola baadiyyaa irratti godhanii hanjiidha ittiin haxaa'e mootummaa wayyaanii ilmaan Oromoo hanjiirra deemanii akka hanjii kaasanii lolatti seenan warra waraanaatti matu. Kun waan faayidaa tokkollee nama tokkoof taasau akka sabaatti irraa argamu. Kana beekuu qaba uummati Oromoo kana beekuu qaban ilmaan Oromoo waraana Itoophiyaa keessa seenanii jiran. Lammata lolli Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu yoo dhalate ka wayyaanii ka Eertiraati malee ka Oromoo ilaalu. Ilmaan Oromoo qawwee qabatanii maqaa poolisaan jiran, maqaa waraanaan jiran, maqaa milishaan jiran, maqaa federal poolisiin jiranii kana keessa hirmaachurra qabsoo isaanii uummata isaanii waliin dhaabbatanii qabsoo isaanii bakkaan gahanii mootummaa barabaraan waardiyyaa isaan godhatee askara isaan godhatee lola isaanii ittiin lolu kanarra bilisoomuudhaaf harka wal qabannee qabeenya jechuudha. Kanaaf lolli akkasii yoo dhalate akkitti nuun fayyadu yoo nuti seenaa kanaan durarraa baranne dhimma mataa keenyaaf qofaa qabsoo keenyaaf malee mootummaa Itoophiyaadhaaf hiriiruu baanne hedduu nu fayyada. Yoo kana ta'uu baate akkamitti nu miidha? Akkamitti nu miidhu nuti ammallee akka hoolaa akka sa'a atiin deemi lobi atiin deemi atiin hiriiri jedhee mootummaan kun yoo ammallee nu yaase jala yaanee yoo lolle yoo waardiyyaa dhaabbannee yoo mootummaa kanaaf lolatti nammu yoo itti fufne hedduu nu miidha. Kalammata mootummaan Itoophiyaa kamuu lola kamuu kanaan dura kamuu irra guddee harki caalaan qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya uummata Oromooti mobilaayisiis ta'aa jira. Qabeenya guddina uummata Oromoo irratti tasa ooluu hin dandeenye waggaan lola kanarratti akka oolu ta'amaa jechuudha. Inni kun hedduun kanaaf qabeenyaan isaa ta'e deeggarsa siyaasaatiin isaa ta'e qaamaan hiriirree mootummaa Itoophiyaaf lola loluun bifa kamiinuu dhaabbatuu qaba. Isa kana jechuudha. Kanaaf haala ammatti tuttuqu kanaannoo gaafa Afrikaa silaafuu fila tuttuqa nuti isirratti hirkannoodhaan jabinni keenyaati bakki humni keenya jiru ofii keenya humna keenyaan keessaan deeggarsa tokko hin qabnu isa kana ka qabnu ka ummata keenya ka qabeenya keenya isa kana gara qabsoo qofaatti oolchuu irratti yoo fuulleeffanne haalli karaa Somaaliyaa acha baabiin dhufuus haalli karaa Sudaan dhufuus haalli karaa Eertiraa dhufuus akka miidhagina yoo uf ijaarree itti qopheessine haala dhufu to'annoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo fi kana jalatti yoo galfanne yoo ammaan booda dantaa Itoophiyaadhaa fi dhiiguu fi dantaa Itoophiyaa qabeenya keenya oolchuu irraati dhaabbachuu irratti amarraa kaane hojjenne haala dhufu hunda jalatti to'annee dantaa keenyaaf oolfachuudhaaf ni dandeenya jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo yeroo hunda kan inni hojjetuu fi kan irratti hojjetee fi haala walxaxaa naannoon keenya naannoon gaafa Afrikaa walxaxaa ta'e keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo akka miidhamne fuulleffannaan keenya fokkasiin keenya biyya keessatti humna ta'u biyya keessatti of jiraachisuu haala biraan qabnu filmaata biraan qabnu jedhee hojjetee kana itti milkaa'eera. Amma haala ulfaataa amma kakaatte kana dhufu akkaan amma inni kanatti hojiitti hiikachuudhaaf itti qophaa'u qabnaan imaammata adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo kanarratti uummata keenya ijaara, kanarratti dargaggoota ijaara, kanarratti ilmaan Oromoo waraana Itoophiyaa keessa jiran hiriirsuu irratti hojjeta. Kanarratti qabsaa'ota bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo fi maatiileen adda bilisummaa Oromoo uummata keenya qopheessan kanarratti hojjeta. Kanarratti uummati keenya ni waliin akka hubatee kanaaf qophaa'uu fi fuuldura keenyaaf akka qophoofnu gadi jabeessee
carraa kanatti dhimma bahee taa'amaa jechuudha. Amma namni gariin haalli amma 91 sun deebi'ee dhufuun mala mootummaan Afrikaa kun umrii isaa gara waggaa 25ti. Haalli sun yoo dhufee adda bilisummaa Oromoo fa maal godha achirratti baranaa filmaatatu dhufuuf deema bara 2015 kana filmaata deemuuf deema. Mootummaan kun filmaata jedhaa hennaa maraa waggaa 5 cidha godhata namni hennaa maraa jaalataa baya waan kanarratti adda bilisummaa Oromoo ilaalcha akkamii qaba qophii qaba haalli 1991 sun yoo dhalate biyya keessa seenee haal deebi'ee namni biraallee deebi'ee akka waggaa dheeraaf akka nu hin binne bakka qabachuu danda'a kanarratti ilaalcha akkamii qaba filmaata fair and free election filmaanni kun filmaata qulqulluu dhugamaan namni itti wal dorgomu ta'e qooda farraa fudhataa jirani. Kana mee walitti qabaati mee waan filmaataatiif waa haalli duumijjaa'e adda bilisummaa Oromoo godhu yoo jiraate mee waan kana dhageeffattoota keenya gurra nu buusa. Jennoon adda bilisummaa Oromoo filmaata 2015 deemama jedhee kana tokkoffaa uummata keenyaaf waamicha gochuu erga jalqabnee turreerra isa kana irra deddeebinee uummata keenya hubachiisuu irratti hojjetaa jirra. Lammaffaa mootummoota addunyaa sekuriti kaawunsiliidhaaf barreessine waankinuunis maxxansineerra isa qofaa miti qalaa riippoort yookaan gabaasaa amnistii intarnaashinaalitti hirkannee Yurooppiyaan yuuniyooniidhaaf barreessineerra koomishiniidhaaf barreessineerra Yurooppiyaan paarlaamentiif barreessineerra That development assistant group kajedhani ijaaranii mootummaa Itoophiyaa waggooti dheeraa darban kana deeggaraa turantu jiran isaan kun biyyoota Awurooppaa akka European Union akkasumas matamataan warra akka Germany, Holland, Denmark, Norway, France, UK isaan kana dabalatee Japan, America karaayyoos isaan kun maallaqadhaa kontribuut godhu walitti buusu kana keessa USA harka olaanaa buusaa jira. Developmentii Itoophiyaa yookaan guddina Itoophiyaa deeggarra maqaa jedhuudhaan isaan kun isaan kanaaf akka guruppiitti qalaa barreessaniirra tokkoffaa maallaqa isaan buusan bifa adda deeggaranii kuni mootummaa Itoophiyaa ummatoota irratti goorteedha. Riippoortiin Amnesty International fi riippoortiin Human Rights fi iyyatti ummatoota jiruuf haalli Itoophiyaa keessaa ka itti gootanii fi haalaadha. Wanti gootanii mootummaa kana mootummaa qorratti qabeenyi hedduu biliyoonaan lakkaa'amu gara alaatti baqatan malee development guddinaaf oolu. Filmaata jedhamee waggaa 5 qabeemamu kasii deeggarsan kun ummatoota irratti cunqursaa fi abbaa irrummaa lubbuu dheeressee lubbuu ummatoota hedduu galaafatudha. Addatti immoo uummata Oromoo taargee godhatee qabeenya isaa darbee lubbuun isaa ka raagaamedha. Kuni ragaan lafa jira. Kanaaf deeggarsa keessatti raagaadha. Darbee uummata keenya irra bulcheessu guddaan ka hubatamu qabu. Filmaata dargaggeessanii ummatoota boboonsuudhaan deeggarsee filmaata godhee ittiin seeraweera mootummaan. Darbee 2005 akkasuma 2010 filmaatota kanarraati uummati Oromoo kanneen mootummaa kana kan isa ajjeesu qabeenya isaa ka darbee immoo kan isa baqatti ijoollee isaa dhibbaan kana kaaman mana barnootaatti ka sababaa tokko malee ari'u ilmaan isaa isa fuulduratti ka ajjeesu na ajjeesi jedhanii aangoo seeraa godhuufiidha filmaata fiduun mootummaa kana. Ka paartii mootummaa kana ka bifa kamiinuu haa ta'u ofiidoo haa ta'u TPLF haa ta'u handel yookaan amaaraa dirgita jedhamu isaan kun lafa Oromoo irratti ofiidoodhaan isaan kana fiduu jechuun mootummaa kanaafi warra ergaman ofii isaanii waa tokko murteessuu ammuudhaaf kan hin qabne akka akkanaatti kan ergamanii uummata Oromoo miliyoonaan lakkaa'amu kana akka akkaraatti mootummaa kanaaf akka sarbigo yookaan immoo akka tajaajilu ka godhan akka ajjeesan yoo hin ta'u jedhanii mirga ofii falmatan ka ajjeesan aangeessuudha aangoo irra kaa'uudha aangoo irra eebbisuudha na ajjeesuudhanii haala morma irra jiru kana ofitti jabeessuudha. Kanaaf mootummaan kun filmaata miidhanaa gaggeessu keessatti uummati Oromoo irraa dhaabbachuu qaba. Haala ofitti uffatu
fallituu qabu ta'uma mootummaa kana aangoosaa eebbisuutiin qabuutti jedhe kuni kaabintummaa Oromoo uummata keenya gammachaa jiru ka caasaa Oromiyaa keessatti uummata keenya hubachiisaa jiru ka dargaggoonni itti fudhatanii kana gaggeessaa jiranii dhimmaatikun ta'uu qabudha kaabintummaa Oromoo waan gaggeessaa jiru maarree maaltisa wanti ta'u mootummaan Itoophiyaa kamuu bifa kamiinuu bifa seeraan bifa nagaadhaan rakkina uummata Oromoo fuudhaafi fedhii fi dandeettii agarsiisuu dandeessu gara fuulduraallee abdiin jiru kanaaf uummata keessaa dargaggoonnii fi uummati kaan abatee deemuutti isa guddaa garbummaa jiru isa guddaa garbummaa uummata Oromoo intifaadaa qalqalu kaa ittiin mootummaa kanaa fi ajaja mootummaa kanaa fi imaammata mootummaa kaa uummata Oromoo beekayyuu ka ajjeesu ka hiiku kana ittiin bichaa yookaan bichaa kanaa jechuudha uummata Oromoo bakka amma geenyerraa waggootii darban kana guddaa garbummaa ta'aa ture kana dhiyeessuudhaan sakanaa mootummaa kana jilbeeffachiisuuf socho'uu qabuudha kaabintummaa Oromoo qabu sakanaan fuuta kennuudhaan tooftaa qabsoo bifa adda addaa warra kaanii isaan kanaan kana dhiisuudhaaf ka hojjetan jechuudha kaabintummaa Oromoo qabatee kan haala kana keessatti egaa haala amma ati jette ka sadarkanii tokko haa ta'u sanallee deebi'ee ifa jedhee karratanii tokkotti ta'ee ifa marati egaa haalli tokko kanaan rifiitii jedhu haala kamuu keessatti jijjiirraan naannoo sana qaba keessatti uummati Oromootiin qabsaa'oti Oromoo hundi isaaniitii haala Oromiyaa keessa humni qabu bifa kamiinuu dhufee gaaffii uummata Oromootiif gaddaa uummata Oromoo mirgasaa akka isaa barsiisuudhaa fi socho'aa jiru kana gadiinsaa geessuuf socho'aa malee uummata Oromoo bifa kamiinuu humna kamuu bifa kamiinuu yoo dhufe kan itti hir'isiisuudhaan uumeedhaa hojjetaa jira kana egaa haaluma kala jette haala naannoo gaafa Afrikaa naannoo Itoophiyaa keessaa qalatu kana keessatti isa kana barbaadu jiraachuu lafa faayamuu jirmeetiidha uummati keenyallee kan isa ilaaluufi kan isa waamneefi dhimma qabsoosaa dhimma uummatasaa dhimma mirgasaa dhimma jaarmiyaasaa akka uummataati akka sabaatti kana barkaan geessisuu hojjetu ta'a ta'uu qaba kun ilmaan Oromoo waraana keessaa keessa jira ilmaan Oromoo haattii itti adee jalatti gowwoomfamanii maqaa ofii jiruudhaan diriirfamanii rakkataa baanii fi isaanii kan itti salphatanii guyyaa tokko gadi ta'anii murtii uffatanii dhimma uummata Oromoo fi dhimma kan isaan ilaalu keessi kan hin dandeenye qofaatiyyuu kana keessa bilchoomanii uummata keenya yookiin hundi keenya bilisummaa keenya harkaa lafa galfachiisuudhaaf haala jiru keessatti dantaa keenya dhiibbachuu qabna karaa haala fuuldura keenya akkasitti ilaalu. Yeroo baay'ee akka hawaasa keessatti yoomiin hayyi duree caaltuufa leelliseefa faaxumaafa margituufa arginaa jedha namni innaa maraa galaasafamaa leencuufa daawitumafa jedhani yoom caaltuufa galaaneefa faaxumaafa dhageenyaa jedha namni addi bilisummaa Oromoo hoogganaa leelliseefa faaxumaafa caaltuufaaf qophii qaba. Dhaloota haaraa kana keessatti marfamanii bakka buusuudhaaf ta'anii hundaan mataa dhaloota haaraa fi dhaloonni muuxannoo qabatu akkaataa Kerajaan dapat ampuni kami akan menjadi komisi kami karena sebelum kita pada restorasi atau usaha restorasi itu berfungsi lagi kemudian kita ada yang mau restorasi akan ada jadi beberapa itu bukan kendala bersiasa, kendala pewarana, kapal mereka anak kulit kami tidak. Hal seperti itu baru organisasi kerjasama seperti amat ini sosial. Hal usaha bentuk karena kerjasama bersama itu kurang dalam apa itu. Amat posisi kami ini mana ini. Hal usaha harus bersama amat melakukan hal itu. Karena yang pertama lokasi dari perspektif dari awal kita bertemu itu lima dan waktu kita sekolah dan kemudian karena itu ada lima dan kita finansial bertemu karena masih itu kemudian jaga kualitas kalau emas
Budaayde yeroo fudhattaniiti gaafiif deebii kanaan waliin godhuuf hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jennaka. Fayyaa ta'aa